አቤት 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 የፍርድ ቤት ነች። እንግዲህ እንዳያችሁ ነው። ሀፍትሽም መሽቶ ከማታ ተናድዶ ነው ቪዲዮ ለቀቀው። እንግዲህ እንዳያችሁ ነው ለሀይሜና ብሩኬ ማል እንዳያችሁ ነው። ኤፍሬም ዛሬ እነሱ ማል ገብቶ ሀይሜን በግድ ከቤት አስወጡታል። ቢሆንም ወንድም ማለት መከታ ነው ይሁን ግን እሱ ማል ቆሞ ሊያስጠርቅ ሁለቱን ይበጃል ወይስ ከቤት ውጪ ደግሜሽ እዚህ ቤት አትምጪ፣ እዚህ ቤት አትምጪ፣ እሱ ጋር አትኖርም፣ እኔ እጄ ይቃይ ሰብስባለሁ ያለ ነው ብሩ ይፋ ማለት ነው። እንግዲህ እንዳያችሁ ነው። ደግሞ ሀፍትሽ ተናድዶ መጥቷል። አንተ እነሱን ማስታረቅ ነው ወይስ መለያየት ነው የምትፈልግ? እንደዚህ ደግሞ ወንድም የምትናገር አልፈልግም ብለዋል። ከባድ ንግግር ነው እንዳያችሁ ነው። እውነቴ ነው የምላችሁ ከባድ ነው ነገሩ። እየከረረ እየሄደ ነው አሁን እንዳያችሁ። እውነቴ ነው የምላችሁ እንዳያችሁ አይደለም ወይስ ደግሞ እንደ ኒንጃ ቤተሰብ መሀል ገብቶ ማለት ከባድ ነው ከባድ። አሁን እንግዲህ ይፋ ታውቃላችሁ፣ የይፋ ንግግር ታውቃላችሁ። ቡሩኬም ስናደድ ይናገራል። ሀፍትሽ አሁን እንዴት ወንድሜን እንደዚህ ትላለከ? እንደ አንተ አለው እኔ አለውሽ አልክ፣ የኛም አለን ለወንድሜ ማንም መናገር አይችልም እያለ ነው። ከባድ ነው ከባድ ነው። እውነቴ ነው የምላችሁ ከባድ። ወዴት ሀይሜ እንዳለችው ሀይሜ ነከጀቴ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኒ አከም ጅርተን ኡመተ ቃል መተቃሽቲ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? ውድ ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? መቴናል መሽቷል። ይሁን እንግዲህ ሀፍትሽ ከች ብሏል። ሀፍትሽ ጋ ከጀዳ ጅሩ አኩማ አርጊተኒ ጋሃ ኢፋን አኩማ አርጊተኒ ሀራ ሀይሜቲን መና ጉተቴ ግዲቲን ኦቶሽን በርባዲን መና ባሴራ ሶዳቴ ባቴ አንጎቱ ደብዴቲ ይህ ማሊፍ yoo burukee jette itti galaan ofii maatima ofiiti yoo biraa haftes jechuudha. Kanaaf hangootu dhabdee otoo hin barbaadiin gaddadamtee mana keessa baatee deemteetti. Ikkoo mana keessaan bahinnaan jedheeraa jetteetti. Meeqa deebiste? Inni mana keessaan bahinnaan jedheeraa nuti hin fixannaa. Ani beeksisni jidduu keenya galuun barbaadu. Gaashiyyeen gasha malee ani siniitiin gashaan jiru kanaan durasi jettee kadhattee hin ta'u. Ani obboleessa keetii waan siin jedhee hin deemtamu hin deemtu. Dhufee naanaa gaafatu inni jedhee jira. Burukeen kana keessa dingata luka aarii keessa dhaqee waa dubbanna girgirrii dhufa wanta ta'eef ani immoo tokko kotti burukeen dhaquu dhiise girgirrii obbolaa ishee wajjiniin kaasuu dhiise bareedaadha. Maaliif namni yoo aaree kan dubbatu hin beeku waan darbuuf waan hin darbine of keessaa baasuun rakkisaadha booda. Haimee fi burukeen yoomu nama addaan fagaatee jiraatu miti yoomiyyuu kana beeka. Lola mee qarratti mee amma ilmoo qaba nama biraarraa too jedhaniyyuu dhiisuu hin dandeenye haimeen jechuudha. Kanaaf isaan dhiisuu hin dandeessu. Jaalala aarsaa kaffaltee fiddee as geessiste akka qalliitti an dhiistee biraa deemtu miti. Qalliis immoo miti. Guyyaan tokko nama ibdi. Waggaa lama muduu faanarra aarsaa kaffalteetti. Kanaaf beeksisa jidduun gashuu ittiin isheen didde jechuudha. Garuu immoo ifaan giddiitiin mana keessaa goototee fudhatee wanta galee fi maal gootire yoo biraa haftes rakkisadha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Wallahi baay'ee tokkoon gaddeen maaliif diddee mukutti qoyi taragaagga'i mi'aan isa hojjette illee nyaanna qoyi jettee gammaddee isheen gorsaaf dhufe seete akka inni manaa fuudhee deemuun beektu. Mi'aan isa hojjette nyaanna jettullee bira dabarsee fudhatee galee uteelaa nyaataa beessi geessaa deemu mana nyaataa jedhee jechuudha. Akkasiin biraa fuudhee deemee kan hanqobbeessite illee too nyaatiin bira darbitee sokkitee jechuudha. Akka nama du'a dhugaa rabbii nama gaddisiisa. Kanaaf egaa haftish immoo aaree dhufeera. Otoo ta'e walitti araarsitamu ani yeroo hundaa obboleessa koo irras hin dhufu walitti araarsa jara lamaan malee asis achis hin jedhu. Garuu immoo hanfee dhufee hanfee haa dhufu dallantanii aartanii natti dubbattanii raasi guddaa si keessanii obboleessa koo irratti immoo obboleessa koo irratti dubbachuu hin dandeessu. Akkumatti jira jettee fi anis jira obboleessa koo kan inni jedhee jechuudha. Egaa beeksisni keessa galee fokokkorrii kana walitti dedeebisu yoo ta'e rakkisaatu jira. Boru ifaanis akkasuma waan hin taane darbachuu jira. Warri kunis akkasuma dingata baanii waan hin taane darbachuu jira.
kana keessa dubbiin badee jechuudha dhugaa rabbii haymeen tikikkilii jette gaashirraa kana fe'ani siniin keessa gasheen beeku dhiisii asumatti rakkina koo fitadhaa dhiyootoo shawwateen jettee kadhattuuti ifaan fuudhee giddiitiin deemee jechuudha yoo bira haftee sakkatti haftuun qabdu maal gootee dirqabadha deemtee jirti dirqabamuun gootuun qabdu kanaafuu egaa amma jalqabameera jechuudha wallaahi walitti daddarbachuun jalqabameera baay'ee tokko nama gaddisiisa akka kanaan aaree dubbataa jira haftishillee jechuudha maaliifi walitti araarsitaa walitti fidda immoo addaan baa jettaa isaanii waan addaan ba'uu hin dandeenye har'as ta'e boorus ta'e kana baruu qabdaa jireenya haymee immoo situ marra'aa fi miti bultiisha situ bulaa fi miti situ marra'aa miti otoo dandeesse walitti araarsitamoo giddiitiin mana keessaa ba'ii jettaa jedheeti ani inni dubbataa jiru jechuudha kan biraan immoo nigirii dubbii ati dubbattee obboleessa kootiin akkas jechuu hin dandeessu dubbachuu hin dandeessu kan inni jedhe ani yeroo hunda gizeen isaanitti araarsu jidduu isaanii dhaabadheen malee tokkorra dhufee tokko xiqqeessee miti kan inni jedhe dubbatee jechuudha haftish luka aariitiin dhufeera jechuudha egaa akkuma argitanii dhugaa rabbii boorutti eegaa viidiyoo Ifreemis waan inni haasa'u booru eegaa dhugaa kanaafuu akka kana gamaa dhaabatanii walitti deddeebisuu jalqabnaanii dubbiin achumatti badeeraa jechuudha achumatti dhaabate haymee burukeen walirraa adda fagaatanii taa'an jechuun qilleensi jidduu isaanii bahee addaan ba'anii akkuma addaan ba'aniitti ilaala dhugaa rabbii siditti amma addaan ba'aniitti ilaala maaliif yoo wal bira jiraatanii malee wal iyisiisan wayya walirraa fagaatanii gamana taa'uura kuni gaashiyee yoo keessa gale malee yoon kanaachi immoo bultishee yoo burkeetiin amantee jireenya isheef taate abbaatu murteeffata malee ifaatu murteessa miti bultii ofiin namaa miti garuu immoo obboleessi makkataa ofiiti homaa miti obboleessi gaachana ofiiti gizee rakkatan gizee homaa an nama qaqqabuusumadhaa jechuudha amma mircaa dhabdeeti an ishee faana irra baate hin deeminnaan jedhee rakkoo nuti rakkina keenya goo asumatti hiikkannaa jettee tossa kaattuuti humnaan deebisisee aftish immoo luka aarii keessa galtee dhufteetta hin aariini aarii keessa waan baay'ee haasa'ama namni keenya immoo waan xiqqittii kana qabateeti fiigee akka namni wal nyaachuu walii gadi fiigaa jecha kee keessaa ati amma waan ta'e haasofte baay'ee ishuma kanatu immoo dhaqee booru waan guddaa ta'an ta'eef obsa barbaachisa gara lamaanittiyyu obsa barbaachisa dhugaa rabbii kabbaadiidha wallahi maatiin ofii keessa galan jechuun kalas wamta baasee jechuudha kanaan dura gaashiyee bichaa keessa jira gizee ishee rakkina isaanii gizee hundaa jechuudha amma immoo ijoolleen dhiiraa keessa galanii jechuun namni guddaan ikkoo sammuu qaba yaada bishaa ta'e taa'ee burukee amma kanaan dura gaashiyeen burukees gorsaa haymees gorsaa jireenya keessan akka kanaa fiddan yoo ati dhiistees hin barbaadu jettee jaalala kana fakkaatu irra jettee bakka biraa yoo deemte eddee fuutuu gaabbite eddee fuutuu dhabda booruu kan inni jedhe gaashiyeen kanaan dura haymeetiin jechuudha. Burukeetiinis akkasuma jedheera jechuudha. Akkasitti taa'eeti walitti gorsaa ture jara lamaan jechuudha. Amma warri kun immoo amma Ifreemaa argitellee sin araarsa maa inni rakkina keessanii jedheen gaafanne jechuudha. Ka'i bayi mana keessaati. Jallaa uffata kee fudhadhu deebiteen dhuftu kana inni dubbate malee maa inni maaliif akkas ta'a maanni rakkinni jidduu keessanii hin dhaabbatu jedheellee gaaffii tokko hin gaafanne jechuudha. Akkuma olli xixiqqoo gattaa'e kaameraa qabdee jirta homaa miti. Ka'i hin deemna humnumaan jechuudha. Jechi dhugaa rabbiin tiifa yoo booru walitti hafan isaan sumatuyyuu tizibtii keessa galee sumatuyyuu kulli eelaa walitti hortu jechuudha. Jecha badaa dhugaa rabbii jecha badaa wal keessan kaayina. Jecha badaa boru walirraatti tokko ta'uu dandeessus. Jarri walitti deemanii hireen isaanii wal bira jiraate boru abbaa ilmaanii haadha ilmaanii ta'uu danda'u. Ati addaan bahi jetteef wayiin ati mana keessaa fuutee deemtee fi burukee fi haymeen addaan bahu miti dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu ulfaataadha. Girgirriirra jira magaa amma haftishillee akkuma kanaan dhufeera aariitiin harganee dhufeera afuura citaa dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Haymeen jaallattes miti gadda danteetti garatti yoo cittelee maatii dhabdee burukeetti yoo cittee istee burukee dhabdee hangootu dhabdee maal gootere goototee giddiin hatta qulfii harkatti qabachuu hin dandeenye jechuudha. Qulfii akka isheen harkatti hin qabanne godhee jechuudha. Kaameraa beekiitti baay'attee qulfiin asirratti hafee jira jettee qulfii illee fudhanne qulfii manaallee jechuudha. Uffata fuudhee fuudhu jettee hillikii qabdee baate uffata shaantaa bichaatiin akkuma argitan baay'ee tokko ulfaata. Nama jaallattan yoo maatiin keessa galee akkas ta'u ulfaataadha. Yoo illee isheen hin barbaanne
Garummoo Burukeen miidhaa haimeen qabu. Egaa ishee qannaasisuuf dubartoota fide dubartoonni booda haala qayyarattu malee miidhaa isheen barbaadu. Yoomuu guddina ishee duubatti mul'ina ishee barbaada fuulduratti mul'ina ishee barbaada malee Burukeen nama haimee xiqqeessus nama caba haimee yaadus miti. Kana hin beekan ibsitu beeka kana xanqaqaachuu ta'u qaallachuu eheniin huneteen umilaachuu. Kanaafiyyuu rabbi nagaa hafidu haftish taragaagaa hundumti keessan isiniin jenna nagaa rabbi isinii haa buusu. Borummoo waan dhufuun beekuunu narraa kunoo kana fakkaata. Kana fakkaata uummata qaalii egaa jarri gamaa gamana dhaabbatanii kumbulloo walitti gadhiisuu jalqaban jiru. Nagaan haa bu'u jenna wanta na dhaggeeffattaniif galatooma viidiyoo koof yoo simbira keessu akkuma kanaan dura na jajjabeessaa isiniin jedha uummata qaalii turtii gaarii isinii haa ta'u. Wanta na dhaggeeffattaniif galatooma viidiyoon koo har'a kana fakkaatti egaa baay'ee tokko ulfaata wanti adeemaa jiru. ከባድ ነው ከባድ መስተቀቃ ወልቲ ኩምብሎን ተደርበማ ጅራ ዱጋ ረቢ